Gooftaa Yesuusitti kan jaallatamtan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa bakka jirtan hundumaatti araarriif ayyaanni Gooftaa Yesuusiniif baay'atu attam jirtu. Sagantaa fiinoo afuufaa jedhu kana jalatti akka sagalee Waaqayyoo jedhutti Yoel boqonnaa 2:1 irratti xiyoon gaara koo isa qulqulluu irratti fiinoo afuufaa jedha. Sababiin isaa guyyaa Waaqayyoo dhiyaateera waan ta'eef jedha. Egaa gidduu kana sagalee Waaqayyoo irraa raajin yeroo garaa garaatti dubbatame akka sagalee Waaqayyoo kun jedhutti raawwatamaa dhufee yeroo namni hundumtu waa'ee dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos quba qabaachuu qabu. Namni hundumtu qophaa'uu qabu. Yeroo kana keessa waan jirruuf fiinoo afuufuun namni hundumtu akka dhaga'u gochuun barbaachisaa waan ta'eef ergaan sagalee Waaqayyoo kun gara keessan ga'aa jira. Har'aa mata dureen nuyi waliin ilaallu mallattoolee dhufaatii isaatii jedha. Mallattoolee dhufaatii isaatii. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 dubbisuutiin jalqaba akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii nutti himi kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali jedhani. Irran deebi'aa. Akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii nutti himi kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali jedhani jedha. Kadhata gabaabaa goonee gara sagalee Waaqayyoo kanatti dabarra. Mootii jiraataa, mootii ulfinaa, Waaqa bara baraa, isa samiif ardii kana uumtee isa harka keetiin nu uummatte abbaa keenyaa, jaalala guddaatti nu jaallatteef maqaa Gooftaa keenya Yesuusin galanni siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus qaraanioo fannoo irratti nuuf jettee dhiiga kee dhangalaaftee ba'aa cubbuu nurraa kaaftee ijoollee kee bara bara akka taanuuf karaa waan nu banteef galanni si haa ga'u. Yeroo kana mootii jiraataa sagalee keessa dhugaa jireenya ta'e kana saaquuf jennaa hafuurri kee qulqulluun akka nu barsiisuuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Nutti dubbadhu dhufaatii keetiif nu qopheessi. Gara keetti tarkaanfii tokko nu buti. Kan hundumaa keessatti ati duwwaan ulfaadhu maqaa Gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Mallattoo dhufaatii isaatii. Kun gaaffii nama baay'eeti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufuunsaa hammam dhiyaateera? Yoom deebi'a? Yoom dhufa? Yoom boqonnaa? Abdiin abdachiifame sun yoom ta'a? Jedhee namni baay'een hin gaafata saba Waaqayyoo. Har'as sabni biyya lafaa kanarra jiraataa jiru gaaffii wal fakkaataa gaafan. Yoom dhufa laata Gooftaan Yesuus? Yoom boqonna laata? Yoom abdiin sun nuuf raawwatama laata? Yoom aduu garasitti mana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf qopheesse keessa boqonna laata? Waaqayyo ofii isaatii isaan gidduu buufatan ni jedhame sun aduun isaaniin barbaachisu sababiinsaa Waaqayyo ofii isaatii ifa isaaniiti inni jedhame sun gaddii boo'ichi girraan hin hafa inni jedhame sun yoom nuuf raawwatama laata? Nutti dhiyaateeraa laata? Maaliin beekna? Kun gaaffii nama baay'eeti. Har'as namoonni baay'een kanan gaafatu. Gaaffiin kun garuu nuun kan jalqabamne saba Waaqayyoo. Bartoonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaaffii wal fakkaataa gaafatanii turan darasoonni isaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 irraa akkuma nama dubbise lakkoofsa 3 irraa Gooftaan keenya Yesuus gaara ejersaa irra taa'ee utuu inni jiru bartoonni isaa gara isaa dhufan. Waa'ee deebi'ee dhufuu isaatii
maal akka ta'uuf jiru yeroo garaa garaatti dubbatee waan tureef mee nutti himi ittiin jiran gara isaa dhufanii. Kun yoom ta'a? Milikkitni dhufaatii keetiis maali? Kan dhuma barichaas maali? Maaliin beenna? Mallattoo maaliitu mul'ata dhufaatii kee jala? Dhufaatiin kee akka dhiyaate maaliin beekna yaa Gooftaa? Maaloo nutti himi jedhanii gara isaa dhufan dhuunfaa isaaniitti qofaa isaanii. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Yesuus immoo deebisee homtinuu akkasin wallaalchifnetti akeekkadhaa jedhe. Homtinuu akkasin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Sababiinsaa dhimma kana laalchisee wallaalchisa baay'ee jira waan ta'eef jedhe. Dhimma kana laalchisee wanta baay'eetu dubbatama waan ta'eef of eeggadhaa akeekkadhaa jedhe. Mallattoo maaliifaatu ta'a? Isa jedhu dubbachuu keenya dura waan tokko garuu mirkaneeffachuu qabna. Gooftaan keenya Yesuus sirriidhumatti deebi'een dhufa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 22 irratti kunoo ani dafee nan dhufa jedhe. Inni mul'ata kana hundumaa natti agarsiiseedha Yohaannis. Kan inni ittiin xumure mul'ata Yohaannisitti mul'ise, ergaa Yohaannisitti dubbate, Gooftaan kan inni ittiin xumure kunoo ani dafee nan dhufa jechuudhaan. Mee mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irraa dubbisuutiin xumuru dhimma kana akka ilaallu barbaada. Wanta Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate 22:20 irraa. Mul'ata 22:20 irraa akkas jedhee xumure Gooftaan. Inni wanta kana hundumaa dhugaa baay'es haa ta'u ani dafee nan dhufa in jedha. Haa ta'u ani dafee nan dhufa. Ameen. Ani dafee nan dhufa in jedha. Ameen kottu Gooftaa Yesuus jedhe Yohaannis immoo. Attam xumura gaariidha saba Waaqayyoo. Sana booddee Yohaannis kan inni dubbate waldoota ergaa kana ergeef kan inni jedhe ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u jedhee xumure. Jecha kana dura garuu waan inni jedhe yoo jiraate inni wanta kana hundumaa natti agarsiise. Mul'ata isaa hundumaa natti agarsiise. Bara dhumaatti bara booddeetti waan ta'uuf jiru hundumaa irraa jalaan tartiibaan inni natti agarsiise. Gooftaan akkas jedha. Kunoo ani dafee nan dhufa. Kunoo ani dafee nan dhufa. Yohaannis guddaa gammadeeru sana. Itti tole. Kanaafuu maal jedhe? Ameen Gooftaa Yesuus kottu jedhe. Gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufa saba Waaqayyo. Nuyi saba abdii qabnudha galanni isaaf haa ta'u. Saba xumurri keenya lafa kanarratti xumuramu miti. Saba biyyoon nu nyaatee hafnu miti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saba aduu garasii mana qabnudha. Saba Waaqayyo nu jaallateedha. Saba Gooftaan Yesuus nuuf du'eedha. Saba bara baraan jiraachuutiif karoorri fayyinaa baheefidha. Saba Gooftaan deebiin isinii dhufa ana eeggadhaa nuun jedheedha. Bartoonni isaa yommuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaara ejersaa irratti gara samiitti ol fudhatame ol ilaalu turani. Yommuu qilleensa keessa oluma siqaa deemee duumessi isa marse ol ilaalu turan Gooftaa Yesuusin. Isaanii ol ilaalaa jiru. Ergamoonni isaan bira dhaabatanii yaa warra Galiilaa maaliif ol ilaaltu? Inni isin biraa ol ba'e kun akkuma amma ilaaltan deebi'een dhufa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma amma ilaaltan kana deebi'ee dhufa Gooftaan Yesuus jedhe. Hin dhufa Yesuus saba Waaqayyo. Saba abdii qabnudha. Galanni isaaf haa ta'u. Boqonnaadhuma 22 keessatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 keessatti lakkoofsa 12 irrattis Gooftaan Yesuus akkas jedhe. Inni dhufu suni kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaanii adduma addaan akka hojii isaatti namaaf kennus fidee nan dhufa. Ani alfaadha
Omeegaadhas. Isa duraati, isa booddeeti, isa jalqabaati, isa dhumaatis jedhe. Ani dafee nan dhufa. Ani alfaadha. Ani jalqaba. Anatu waan hundumaa uume. Ani omeegaadha. Na booddees wanti jiru hin jiru. Deebi'ee nan dhufa. Jedhe gooftaan Yesuus. Kanaafuu saba Waaqayyoo abdii keenyarraa ija keenya buqqifachuu qabna. Yesuus Kiristoos isa hangafa amantii keenyaa ta'edha. Isa jalqabaaf xumura amantii keenyaa ta'e sanarraa ija keenya buqqifachuu hin qabnu. Akkuma Ibroota boqonnaa 12:2 irratti dubbatame. Ija keessan hin buqqifatinaa. Ija keenya libsuu ijaa tokkoof gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa buqqifachuu hin qabnu saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya dafee nuuf dhufa. Deebi'ee nuuf dhufa. Abdii qabna. Abdii bara baraan jiraachuu. Abdii jaalala Waaqayyoo. Abdii qabna. Gooftaan si jaallata. Gooftaan siif du'eera. Gooftaan dhufee si fudhachuu barbaada. Gooftaan mana sii qopheesseera. Gooftaan akka ati isaa wajjin bara baraan jiraattu barbaada. Gara oolichi dhaqe hundumaatti isaa wajjin adeemu jedha. Sabni Waaqayyoo keessumaa bara dhumaa keessa isaaf mallatteeffamanii amanamummaatiin kan jiraatan. Hin dhufa gooftaan keenya Yesuus. Abdii guddaa qabna. Galanni isaaf haa ta'u. Haa ta'u malee mata dureen keenyaarraa akkuma dursa dubbadhe mallattoon dhufaatii isaatii maali? Akkuma bartoonni isa gaafatan yaa gooftaa nutti himi jedhanii gaara ejersaatti isatti marsanii nutti himi kuyyoom ta'a. Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali jedhanii isa gaafatan. Kana beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaatti qophaa'aa deemna waan ta'eef. Akkan daganneef yeroo dheeraa qabna jennee akka seexanni nun gowwomsineef akka yeroo kan biraan gara Waaqayyootti deebi'a jireenya biyya lafaa kana amma bashannanee amma akkan barbaade ta'ee amma gadhiisiitti jiraadhee umurii koo gara xumuraattan gara Waaqayyootti deebi'ee qalbii jijjiirradha akkan jenneef gidduutti akka tasaa guyyaan sun akka nutti hin dhufneef kuyyoomtaa nutti himi. Mallattoon yookiin mallattoon dhufaatii keetii maali? Kan dhuma barichaas maali? Jedhanii bartoonni gooftaa Yesuusiin gaafatan. Inni immoo akkas isaaniin jedhe. Akeekkadhaa. Eenyullee akkas hin wallaalchifnetti. Qabxiin jalqabaa kan. Akka wallaalchifamnetti of eeggadhaa. Lakkoofsa 5 irraa baay'een ani masiihidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Kanaafuu of eeggadhaa. Of eeggadhaa kan wallaalchifamnetti. Mallattoon inni jalqabaa dhufaatii gooftaa Yesuus agarsiisan keessaa tokko raajonni sobduun baay'achuudha. Ani Kiristoos kan jedhan iddoo garaa garaatti ka'uu isaaniiti. Ani maqaa Waaqayyoon hin ergame jedhanii barsiisa sobaa kan garaa garaa kan dubbatan baay'achuu isaaniiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga samitti ol ba'ee yeroo garaa garaatti mallattoon kun raawwatamaa ture. Yaadadhaa mallattoo gooftaan Yesuus kaa'e kuni bara bartootaa jalqabee wanta raawwatamaa deemudha. Erga inni samitti ol ba'ee jalqabee mallattoolee raawwatamaa deemanidha. Raajonni sobduun hin ka'u. Ani Kiristoosi, ani Masiihicha kan jedhan baay'een hin ka'u. Of eeggadhaa, akeekkadhaa akkan wallaalchifamnetti. Har'a bara dhumaa kana keessatti raajonni sobduun caalaatti baay'ataa deemu. Umuriima keenya keessatti biyya garaa garaatti haala garaa garaa keessatti ani Kiristoos jedhanii kan ka'an baay'een miidiyaa gurguddaa biyya lafaa irratti illee agarsiifamaniiru. Seexanni bara dhumaatti immoo akka ergamaa ifaatti of mul'isuutiin namoonni akka gowwoomfaman yaalii guddaa godha. Kanaafuu of eeggadhaa, qoraa ilaalaa. Waaqayyoon na erge isa jedhu, raajiin dubbadha isa jedhu, qoraa ilaalaa. Eeyyee Tasalonqe 5:9-20 irratti
Hafuuran dhaamsinaa raajii sin tuffatinaa. Garuu hundumaa qoraa ilaalaa'edha. Hundumaa qoraa ilaalaa. Isa gaarii ta'es fudhadhaa'edha. Isa gaarii ta'e fudhadhaa. Garuu abalu ani raajiidha waan jedheef, abalu ani waaqanne erge waan jedheef fiigdeetti hin galini. Seexanni baruma durii jalqabee kanaan ilmaan namootaa gowwoomsaa deemaa jira waan ta'eef. Kun mallattoos jalqabaati. Itti fufee Gooftaan Yesuus badiisni guddaan akka raawwatu dubbate. Inni Daani'el badiisni Daani'el dubbate sun, inni jibbisiisaan sun yeroo inni iddoo qulqullaarra dhaabbatee argitanitti yeroo sana of eeggadhaa jedhe Gooftaan Yesuus. Inni ala jiru wayyaasaa fudhachuuf manatti ol hin deebiin. Inni bantii manaarra jiru mi'asaa fudhachuuf mana keessatti ol hin deebiin. Baqadhaa jedhe. Mallattoo yeroo sana Gooftaan Yesuus dubbatedha. Mallattoon kun maal ilaallata? Eenyuun ilaallata? Jettanii yoo ilaaltani mallattoon kun addumaan balleeffamuu yookiin diigamuu Yerusaalemiin kan ilaallatu ture. Warri Roomaa dhaloota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 70 booddee bara 70 jechuu kooti AD 70 Yerusaalemiin marsanii mana qulqullummaa diiganii gubanii magaalattiis balleessanii Yihuudootas godaansisanii. Sun akka dhufu beekaa jedhe. Mallattoon sun akkuma Gooftaan Yesuus dubbate raawwatame. Gooftaan waan inni jedhu akkuma sagantaalee keenya kanaan duraa keessatti ilaalle raajiin dursee dubbatame yeroo isaatti raawwataas ga'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo dukkana keessatti nun dhiifne. Amoos boqonnaa 3:7 irratti akka barreeffame Waaqayyo Gooftaan garboota isaa raajotatti utuu hin mul'isin iccita isaa waan tokkollee raawwatu jedha. Imaltoota nu jenneerra. Karaa dheeraarra deemna jenneerra. Galma keenya warra beeknurra jenneerra. Biyyi keenya samiidha akkuma Phaawulos jedha Filiphisius boqonnaa 3 keessatti. Nuyi godaantota yerootiif jiraanna biyya lafaa kanarra. Garuu dunkaanni Waaqayyo samii irratti nuuf qopheesse. Nuuf qophaa'ee jira. Lafa dhaqnu beekna. Haa ta'u malee eessa geenyee keenyas immoo Waaqayyo dukkana keessatti nun dhiifne. Isin ijoollee ifaati jedha sagalee Waaqayyoo. Tasaloniqeessa duraa boqonnaa 5 keessatti. Warra dukkana keessa jiraatan miti isin jedha. Kanaafuu Gooftaan Yesuus hin ta'an inni jedhe sun diigamuun Yerusaalem sirriidhumatti raawwate. Manni qulqullummaa sun akka diigamu. Dhagaan tokko dhagaa tokko irratti hin hafu jedhe. Waa'ee mana qulqullummaa sana yommuu dubbatu. Hamma har'aatti saba Waaqayyoo dhaloota Kiristoos booddee bara 70 keessa inni diigame sun hamma har'aatti dhagaan tokko deebi'ee dhagaa tokko irra hin kaa'amne. Raajiin dubbatame sirriidhumatti raawwatame. Bartoota bara sana jiraataniif kun mallattoo guddaadha. Dhugumayyuu inni Gooftaan jedhe raawwateedha. Niin gammadan yeroo kana argani Yerusaalem diigamuu isheetti utuu hin taane garuu abdii akka qaban amantiin isaanii qajeelaa akka ta'e sagaleen Waaqayyoo dhugaa akka ta'e akka raawwatamaa jiru ija isaaniitiin argan. Kun immoo amantii isaanii jabeesse. Nuyi bara kana keessa warri jiraannus mallattoon Gooftaan dubbate mallattoon raajiitiin nuuf himame yeroodhaa gara yerootti raawwataa adeemuunsaa nuuf amantii keenya guddisee kan nuuf dabaludha saba Waaqayyoo. Itti dabalee Gooftaan Yesuus wangeelaa Maatiyos boqonnaa 24:15 jalqabee akkas jedhee dubbate. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa xureessu sun ni Daani'el raajichi waa'ee isaa dubbate iddoo qulqullaa dhaabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu jedhe.
lakkoofsa 21 irratti immoo akkas jedha. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasii jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra fo'amaniif jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru jedhe. Mallattoon biyya lafaa irratti ta'u keessaa tokko jedhe Gooftaan. Dhiphina guddaadha jedhe. Girraa guddaa, ari'atamuu guddaa. Mallattoon kun yeroodhaa gara yerootti ta'aa deema. Addumaan seenaa waldaa kiristaanaa keessatti baroota giddugaleessaa jedhaman yookiin afaan Ingiliziitiin the Middle Ages bara jedhaman keessatti kiristaanonni dhugaatiif guddaa ari'atamaa turan. Bara hamaa ture. Bara dhugaanii sobaan makame. Bara warri maqaa Waaqayyoo waamanii maqaa Waaqayyoo daldalatti jijjiirani. Bara maqaa kiristaanaatiin kan of waamamni waldaa kiristaanaa dabalatee ayyaanni Waaqayyo tolaan saba isaatiif qopheesse qarshiin amma gurguramutti bara inni ga'edha. Karaa waldaa Roomaa jaarraa giddu galeessa warra jedhaman kana keessatti seenaan akka dubbatutti yoo xiqqaate kiristaanonni miliyoona 50 ol dhumaniiru jedha. Eeyutu isaan ari'ate? Warruma maqaa Waaqayyoo beekna jedhan. Dhugaaf dhaabachuun gatii nama kaffalchiisa. Kiristaanonni baay'een gatii kaffalaniiru. Kunis hin dhufa jedhe Gooftaan Yesuus. Yeroo isaatti eeggatee dhufe. Kana qofa miti saba Waaqayyoo. Bara dhumaatti immoo bara xumuraatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'uu isaan dura immoo ari'atamuu caalaan akka ka'u. Warri Waaqayyoof filaman, warri dhugaatiif dhaabatan, warri abboommii Waaqayyoo eegan xiyyeeffannoo diinaa, xiyyeeffannoo seexanaa ta'uuf akka jiran sagalee Waaqayyoon dubbata. Tarii isa sagantaa keenya sattaanu keessatti gidduma kana ilaalla yoo Waaqayyo jedhe. Garuu mallattoon Gooftaan Yesuus waa'ee dhufaatii isaatii dubbate keessaa tokko ari'atamuun, girraan, dhiphinni hamaan biyya lafaa kana qabachuu isaati. Inni xuraan sun iddoo qulqullaa dhaabate. Ani ilma Waaqayyooti jedha. Dhugaa micciiraa, saba gowwomsaa, warra ergaa isaa fudhachuu didan immoo ari'ataa akka turu sagalee Waaqayyoo dursee dubbateera. Dukkana keessa hin jiru saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus nan dhufa jedhee sani dubbate mallattoonni nuuf kaa'e raawwatamaa jira. Bartoonni nutti himi Gooftaa. Kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali? Inni isaan jedhanii isa gaafatan. Gooftaan immoo tartiibaan inni kaa'eef raawwataa addana ga'eera. Guyyaan dhiyee bari'u saba Waaqayyoo dhufaatii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nutti dhiyeessaa jira. Kun immoo nuuf gammachuu guddaadha. Sababiin isaa guyyaan bilisummaa keenyaa aduun bakkalchaa gaafa inni nuuf ba'u, gaafa nuyi aduu garasitti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin qaarinu dhiyaateera waan ta'eef nuuf kun gammachuu guddaadha. Mallattoo Gooftaan bartoota isaatiif kenne keessaa kan biraan Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 29 irratti argama. Akkas jedhe Gooftaan Yesuus. Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkonoofti, jiinis ifa ishee hin laattu, urjoonni waaqarraan harca'u, humnoonni bantii waaqaas hin raafamu jedhe. Humnoonni bantii waaqaas hin raafamu. Gooftaan dabalee mallattoolee dhufaatii isaa dhiyaachuu isaa agarsiisan dubbataa jira jechuudha. Kanaaf immoo deebii bartoonni isa gaafatanii yaa Gooftaa kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali? Isa jedhanidha. Maal jedhe Gooftaan Yesuus? Aduun hin dukkanoofti. Maal booddee? Rakkina guyyoota sanaa booddee jedha. Rakkina guyyoota sanaa booddee.
Kan isin ajaa'ibu seenaa kiristaanummaa keessatti sirriitti qorattanii yoo ilaaltani jaarraa dukkanaa isa jedhame keessa yookiin jaarraa giddugaleessaa isa jedhame sana keessa yeroo kiristaanonni miliyoona 50 ol dhumani waggoota dheeraatiif ari'atamaa turan sana keessa akkasumas mul'ata Yohaannis keessatti guyyaa 1260 ni jedhame yeroo xumurame keessa xumuramuu sana jala ga'u keessa humnoonni bantii samii raafamuu jalqaban. Akkuma gooftaan Yesuus dubbate. Rakkina guyyoota sanaa booda akkuma inni jedhe. Ni jalqabaa aduun hin dukkanoofti jedhe gooftaan Yesuus. Seenaa keessatti kun ta'ee beeka? Ta'ee beeka saba Waaqayyo. Gaaddidduu aduurra bu'u jechuu miti inni kun. Yookiin eclipse isa jedhamu miti. Inni yeroo gabaabaatiif dhufee kan darbudha. Garuu caamsaa 19 akka lakkoofsa faranjiitti bara 1780 keessa aduun yeroo dheeraatiif dukkanooftee turte jedha seenaan. Yeroo dheeraatiif. Gaafa sana bineensonni yaa'utti ka'anii hin dhiyeessanii guyyaa saafaadha garuu. Gaafa sana simbirroonni man'ee isaanitti deebi'anii dacha'anii horiin gara qe'eetti deebite jedhu warri seenaa sana arganii barreessan. Aduun dukkanooftee turte. Namoonni baay'een mallattoo dhumaatii biyya lafaa mallattoo deebi'uu gooftaa Yesuus ta'uu isaatti fudhatanii. Kuma jedhe caamsaa 19 bara 1780 keessa. Kuni akkuma asirratti barreeffame mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 12 hamma 17ttis barreeffameera. Bara sana aduun akka dukkanooftu kun hundumtuu ta'uuf akka jiru urjoonni akka harca'an akka dubbatame ta'ee ture. Sagalee Waaqayyoo hin sobu saba Waaqayyoo. Gooftaan Yesuus deebii gaaffii bartoonni isaa gaafatan nutti mi'a gooftaa kun yoom ta'a? Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maalii jedhanii isa gaafataniif deebii kennaa jira. Aduun hin dukkanoofti jedhe. Seenaa keessatti aduun dukkanooftee argameera. Kana qofa miti. Jiinis gara dhiigaatti jijjiiramti jedhe. Achumarraa. Wangeela Maatiyus boqonnaa 24 lakkoofsa 29 irraa. Gaafuma sana gaafa aduun dukkanoofte sana caamsaa 19 bara 1780 keessa galgala isaa immoo jiini dhiigatti jijjiiramti jedhama. Yeroo dheeraadhaaf dhiigatti jijjiiramte. Namni amma ajaa'ibsiifatu. Kun maayinni namoonni amma jedhanitti. Garuu kuni akka haaraa akka tasaa waan ta'eef saba Waaqayyoo macaafa qulqulluu keessatti raajii Iyoo'eel yoo laalle Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 31 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhee dubbata. Dubbisuun barbaada. Yoo'eel 2:31 irratti. Guyyaan koo inni guddaaniif sodaachisaan sun utuun dhufin dura aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin diddiiramu jedhe. Guyyaan koo inni guddaaf sodaachisaan sun utuun dhufiniin dura aduun dukkanatti jiin immoo dhiigatti hin diddiiramu jedhe. Kun ta'eera saba Waaqayyoo seenaa keessatti. Abbaan barbaade seenaarraa dhaqee ilaaluu danda'a. Fayyinni keenya yeroo amanne caalaa nutti dhiyaateera saba Waaqayyoo. Kun immoo oduu gammachiisaadha. Gaaffiin jiru garuu obboleessa ko obboleettii ko dhufaatii gooftaa Yesuusiif qophoofteettaa. Dhufaatii Yesuusiif qophoofteettaa. Moo beellama kennaa jirta? Ergan kana godhee ergan sana godhee jedhaa jirtaa? Obboleewwan koo jaalala gooftaa Yesuusiin kan isinitti himuu barbaadu sagalee Waaqayyoo kan jedhu har'a guyyaan fayyina. Har'a guyyaan fayyina. Bor miti. Bor kan kee miti. Carraan ati har'a argatte kun tarii bor hin argattu ta'a.
Attamittiin qophoofna dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif. Inni jalqabaa, inni bu'uuraa. Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa keenyaatti fudhachuudha. Inni akka nuuf du'e amanuudha. Itti aansinee bartoota isaa ta'uuf murteessuudha. Duuka buutota isaa ta'uuf murteessuudha. Guyyaa guyyaatti sagalee isaa qorachuudha. Ayyaana isaatiin abboommii isaa hordofuudha. Jaalala Kiristoos keessa jiraachuudha. Warra dhugaa kana hin beekne, warra ifa kana hin arganne immoo ragaa ba'uufiidha. Akka laayyootti waan ilaallu ta'uu hin qabu. Akkasitiin qophoofna. Teenyee mini kan inni qophoofna. Harka marannee mini dhufaatii Yesuusiif kan qophoofna. Miti. Jabaannee hojjetaa namoonni dhufaatii Yesuusiif akka qophaa'an goona. Caalaatti kana gara booddeetti dubbachuu nan danda'a. Itti fufee gooftaan Yesuus mallattoonni kenne keessaa tokko urjoonni hin harca'u jedhe. Achuma wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 29 irraa. Sadaasa 13 akka lakkoofsa faranjiitti bara 1833 keessa bifa nama ajaa'ibuun halkan gaafasii sa'atii 4 guutuudhaaf urjoonni samii hin harca'an jedha. Urjoota gaafa jennu afaan Ingiliffaatiin meteorites warra jedhamanidha. Isaan utuu isaan darbanii utuu isaan harca'aniitu argame jedha. Sa'atii meeqaaf? Sa'atii 4f seenaan kan galmeesse. Kun kan maal agarsiisudha? Gaafa sana namoonni akka jedhu qixxelamaan halkanii guutummaan samii kun waan ifeef harca'uu urjootaarraan kan ka'e waan ifeef akka guyyaa fakkaate namni karaarra dhaabatee gaazexaa dubbisuu danda'a ture gaafa sana. Namoonni kitaaba dubbisuu danda'u turan halkan walakkaa. Maayinni kun saba Waaqayyoo. Gooftaa Yesuus dursee dubbate. Mallattoo dhufaatii kootii keessaa kun tokko. Guyyoota rakkinaa sana booddee, rakkina guyyoota sanaa booddee jedhe gooftaan Yesuus lakkoofsa 29 irratti. Achumaan biiftuun dukkanoofti, jiini dhiigattiin jijjiiramti, urjoonni samiis hin harca'u. Humni samiis hin raafama jedhe gooftaan Yesuus. Ta'anii darbaniiru kun. Kanaafuu dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus nutti dhiyaateera jechuudha saba Waaqayyoo. Garuu wanta tokko jala murree dubbachuu qabna. Guyyaa gooftaan Yesuus dhufu har'a yookiin bori waggaa har'aati yookiin waggaa shanarraati jedhee jala murree dubbachuu namni danda'u hin jiru. Macaafni qulqulluun isin dha'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti yommuu dubbatu akkas jedhe. Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kan hin beekne jedhe. Namni guyyaa sana beeku hin jiru. Kanaafuu maal ta'uu qabna? Guyyaa guyyaatti qophoofnee eeguu qabna. Har'a ta'uu danda'a, bor ta'uu danda'a. Waggaa 5 irraa ta'uu danda'a, waggaa 10 irraa ta'uu danda'a. Waggaa 50 irraa ta'uu danda'a, waggaa 100 irraa ta'uu danda'a. Kun nu yaaddessuu hin qabu. Nuti guyyaa guyyaatti qophoofnee jiraachuudha. Akka wanta gooftaan Yesuus har'a naaf dhufuutti qophaa'ee jiraachuudha. Yeroo baay'ee iddoo baay'eetti lallabee hin beeka lallaba tokko. Gooftaan kee dhiyootti siif dhufa kan jedhu. Umuriin dhala namaa meeqa akka ta'e hin beekamu. Faarsa 90 irratti akka dubbatame. Umuriin dhala namaa 60 70 yoo baay'ates 80 dha. Sana booddee dadhabbiidha. Sagalee kana kan dhaggeeffataa jirtan nama. Kaan keessa waggaa 20, kaan keessa waggaa 30, kaan keessa waggaa 40, kan 50 taatanis jirtu, kan 60 taatanis jirtu. Gooftaan Yesuus umurii keessan keessatti hin dhufu yoo ta'e iyyuu dhufaatiin gooftaa kan isiniif hafe
Sababiinsaa gaafa boqottanii hamma gooftaan Yesuus lammata deebi'ee mul'atutti waan tokko yoon beektan hin raftu akka sagalee Waaqayyoo jedhu. Kanaafuu dhufaatiin gooftaa Yesuus baay'ee keenya amma sagalee kana kan dhaggeeffataa jirruuf waggaa 30, waggaa 20, waggaa 50 yoo baay'ate waggaa 60. Waggoonni kun immoo fuula Waaqayyoo duratti amma libsuu jaan ga'an. Amma sekendii tokkoon ga'an. Wanta yeroo baay'ee qabdu sitti hin fakkaatin. Garuu yoom akka boqottu hin beektu. Gooftaan Yesuusis yoom akka deebi'u hin beektu. Waa'ee guyyaa sana namni tokko illee hin beeku jedhe abbaa koo malee gooftaan Yesuus yommuu qaamaan fooniin lafarra jiraachaa ture. Hamma hin beeku jechuu miti. Hamma beeka. Yeroo fooniin lafarra jiraataa ture garuu ilmi illee hin beeku jedhe ergamoonni samiis hin beekan jedhe. Haa ta'uutii maal gochuu qabdu jedhe. Ati akka garbicha amanamaatti yeroo hundaa qophooftee jabaattee dhaabachuu qabda. Fakkeenya tokko kenne gooftaan Yesuus. Wangeeluma Maatewos boqonnaa 24 keessatti lakkoofsa 45 jalqabe. Akkas jedha. Yesuus itti fufee egaa hojjetaan amanamaaniif ogeessi gooftaansaa naa'ota isaa warra kaaniif yeroodhaan nyaata isaanii akka isaaniif kennuuf mana isaarra kaa'ate isa kamiree. Egaa hojjetaan kun gooftaansaa dhufee akkasuma utuu hojjetu kan isa argu gammachuu qaba. Fakkeenya kenne gooftaan Yesuus. Hojjetaan gaariin tajaajiltoota isaa namoota kan biraa irratti gooftaansaa akka isaaniin tajaajiluuf isa muudee kana deeme eenyuuni. Namni kun gooftaan koo dhiyootti dhufa jechuutiin guyyaa guyyaatti waan gochuu qabu hunduma gochaa warra sooruu qaba sooraa hojii hojjechuu qabu hojjetaa inni eegu attama gammadu inni ayyaantuudha. Gooftaa yommuu inni harka marannee teenyee eegname jechuu miti. Mallattoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee dhufaatii isaatii dubbate dhuguma raawwatamaa jira. Garuu yeroo keenya keessatti yookiin ilaalcha skeejuulii keenya yeroo gabatee yeroo keenyaa keessatti raawwatamuu dhiisuu danda'a. Har'aa raawwatamu, bora raawwatamu, waggaarraa raawwatamu nuti garuu akka garbicha amanamaatti akka tajaajila amanamaatti waan nurraa eegamu amanamummaatiin hojjetaa akka eegnudha. Gooftaan Yesuus kan inni nuuf dhaame. Egaa hojjetaan kun gooftaan isaa dhufee akkuma utuu inni hojii hojjetu kan isa argu gammachuu qaba yookiin inni eebbifamaadha. Dhugumaan isinitti hima gooftaan isaa qabeenya isaa hundumaa irratti ajajjuu isa gochuudhaaf jireedha. Yoo amaname gooftaan koo har'a dhufuu danda'a. Gooftaan koo bor dhufuu danda'a. Gooftaan koo waggaa 2 irraa dhufuu danda'a. Inni rakkoo isaa miti namicha kanaaf. Hammasa dhufu gooftaansa, borisa dhufu gooftaansa, waggaa 5 irraa dhufu gooftaansa isaaf gaaffii isaa miti. Hamma xumuraatti amantiidhaan deemuudha kansa. Waan gochuun irraa eegamu hundumaa gochuudha kansa. Atoo maal godhaa jirta? Waan gooftaan sirraa eegu hundumaa humna kee hundumaan godhaa jirta. Ayyaana Waaqayyoo siif baay'ise. Moo dagatteetta? Moo yeroon qaba jettee waan biraa irratti xiyyeeffataa jirta? Namichi tokko seenaa dhugaa tokko utuu inni lallabuun dhaga'e. Biyya Ameerikaa keessa jiraata. Haati manaasaa kunuunsa maanguddootaa qabdi. Jechuun biyya sana keessatti maanguddoonni yommuu namni isaan kunuunsu dhibu mana mootummaan walitti qabee kunuunsu jira. Garuu namootatu mootummaa harkaa imaanaa fuudhee jara sana kunuunsa. Eeyyama kunuunsuu sana namoonni qabanii istaandardii mootummaan biyya sanaa kaa'een namoota sanaaf gochuu qaban hunduma sararamee kaa'ameera. Warri dhimma sana to'atanii guyyaan beekamne itti dhaqu yeroo hundumaa. Guyyaan beekamne itti dhaqu. Haati manaa lallabaa kanaa nuu beekaa. Haati manaa lallabaa kanaa hojii kana hojjette narsiidha. Yeroo isaan waggaatti al 2 al 3 yookiin al 1 fa'aa dhufu ta'a. Waggaatti yommuu dhufanii dubartii kanaanii
akka nu irra dhufnu maaliin barte ittiin jedhu jedhan. Sababiin isaa yommuu firiijii bananii ilaalan tempereechariin yookiin ho'inni firiijii isaanii sirriidha. Nyaatni achi keessa jiru yeroon isaa kan irra darbe moo irra darbine miti. Hundumti isaa sirriidha kan yeroon irra dabarredha. Sireen maanguddoota sana afameera. Nyaati isaanii qophaa'eera. Qaama isaanii dhiqataniiru dhiqameeraa fi waan hundumaa listii sana raawwatamee argu. Inni ajaa'ibsiifatu. Eewtu sitti hime. Nu keessaa nama sitti himu qabda moo maa inni jedhanii gaafatanii lakki ani isin har'a dhuftu jedhee guyyaa hundumaa hin dhuftu jedheen qophaa'ee isin eegale. Baay'ee nama ajaa'iba. Guyyaa hundumaa har'as dhufuu dandeessu, boris dhufuu dandeessu, ani garuu istaandardii naa kenname sanaanin hojjedhaa isin eega. Kun anaaf rakkina koomini. Har'as kottaa, boris kottaa. Saba Waaqayyoo Gooftaan Yesuus maal jedhe? Garbichi suni yookiin tajaajilaan suni Gooftaan koo har'as boris dhufuu danda'a jedhee amanummaatiin yoo hojjete Gooftaan isaa gaafa dhufu gammachuutiin isa simata caalaattiyyuu aangoo kennaaf jedha sagaleen Gooftaa. Lakkoofsa 48 irraa Wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 24 irraan dubbisaa jira. Akkas jedha. Garuu hojjetaan hamaan sun yaada isaa keessatti Gooftaan koo hin turan ni jedha ta'a. Hojjetoota akka isaatii reebuu ofii isaatii immoo nyaachuu warra machooftuu wajjiniinis dhuguu hin jalqabata. Yommuu Gooftaan isaa guyyaa inni hin eegnetti yeroo inni hin beeknettis hin dhufa. Mataa hojjetaa sanaas hin tarsaasa. Guyyaa isa dhumaattis ga'aa warra of hin arginee hin hiraaf. Achitti namoonni hin boo'u ilkaanis hin qaru jedhe. Hojjetaan inni hamaan Gooftaan koo hin turedhe yaada. Saba Waaqayyoo Gooftaan koo hin turedhanii dhibaa'u. Waaqayyo nu haa oolchu. Obboleessa koo obboleettii koo Gooftaan kee yoom akka dhufu hin beektu. Qophaa'ii isa eegi. Waan dandeessu godhi. Kadhannaatti jabaadhu. Amantiitti jabaadhu. Ragaa ba'uutti jabaadhu. Sagalee Waaqayyoo qo'achuutti jabaadhu. Akka yaada Waaqayyootti deemuuf hafuurri qulqulluun akka si gargaaruuf jabaadhu kadhadhu. Waaqayyo immoo si gargaara waan ta'eef. Saba Waaqayyoo wanti nuyi beekuu qabnu Gooftaan Yesuus kan inni jedhe keessaa tokko guyyaa sana guyyaa dhufaatii kootii namni hin beeku yoo ta'eyyuu akkuma bara Nohiin ta'a jedhe. Akkuma bara Nohiin ta'a. Maatiyuus 24:37 irraa bara Nohiitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'a. Bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galeetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turan. Isaan hamma gaafa bishaan badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokkeetti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'a. Mallattoon kun hundumtuu yoo himame yoo kennameyyuu namni baay'een hin dagata. Namni baay'een xiyyeeffannoo isaa lafa kanarra kaawwata. Dhufaatiin Gooftaa isaa yoom akka ta'e waan hin beekamneef hin dagata. Nyaata irratti, dhugaatii irratti, machii irratti, fuudha irratti, heerumuu irratti, qabeenya horachuu irratti, aangoo barbaaduu irratti yeroo isaa dabarsa. Sagalee Waaqayyoo garuu maal jedha? Akka bara Nohi. Utuu isaan hin beekin bishaan badiisaa akka tasaa dhufe hunduma isaanii haree sokkeedha. Hamma yoomitti nu banne jarri kun hamma Nohi markabatti yookiin doonii sanatti galutti hin galleef. Nohi waggaa 120 lallabe jedha macaafni qulqulluun. Namoonni garuu maraatuudha ittiin jedhaa turan. Namoonni garuu sammuu isaatiin hojjetu ittiin jedhaa turan. Namoonni garuu jaarsi kun waan hojjetu waan dubbatu hin beeku jedhaa turan. Nohi garuu amantiidhaan guyyaadhuma guyyaatti doonii sana yookiin markaba sana tolchaa ture saba Waaqayyo. Yoom akka bokkaan roobu hin beeku ture. Garuu amantiidhaan akkuma garbicha amanamaa sana
Gooftaan koo har'as dhufuu danda'a. Boris dhufuu danda'a. Waggaa irraas dhufuu danda'a. Waggaa 10 irraas dhufuu danda'a. Waggaa 20 irraas dhufuu danda'a. Waggaa 50 irraas dhufuu danda'a jedhee guyyaama guyyaatti hojjeta. Waggaa 120 wangeela kana lallabe. Qalbii jijjiiradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa. Bokkaan hamaan roobuuf jira. Bishaan badiisaa dhufuuf jira jedhee lallabe. Namoonni akka gowwaatti lakkaa'an. Har'a wangeelli fayyinaa kun bifa garaa garaatiin lallabamaa jira saba Waaqayyo. Mallattoo gooftaan Yesuus Kiristoos kenne inni dhumaa maal akka ta'e beektu? Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irratti kaawwamee jira. Akkas jedha. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama. Kana booddees dhumni hin dhufa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mallattoon inni xumuraa wangeelli mootummaa Waaqayyoo kun namootaaf ragaa akka ta'uuf akkuma kanaa dura dubbadde hundaaf fayyechuu miti. Kan nama gaddisiisu kan Waaqayyo nama hundumaaf mana qopheesseera. Samiin hunduma keenyan ga'a. Ilmaan Addaamiin hundumaan ga'a saba Waaqayyoo. Samiin garuu kan nama gaddisiisu hunduma miti kan fayyu. Macaafni akka dubbatutti warri badan akka cirracha andaara galaanaa jiranii ta'u. Kan hin lakkaamne ta'edha. Nama gaddisiisa saba Waaqayyoo. Utuu fayyuu danda'anii maaliif badu ilmaan Addaam? Waaqayyo karra banee fi utuu jiruu maaliif badu? Obboleessa koo maaliif badda? Obboleetti koo maaliif badda? Maaliif qalbiin jijjiirratu? Maaliif gara gooftaa Yesuusitti hin deebitu? Waaqayyo tola si fayyisuutiif gatii guddaa siif baaseera. Nama gaddisiisa. Wangeelli mootummaa kun hin lallabama. Maal akka ta'uuf namoota baay'eetti dhugaa akka ba'uuf, ragaa akkatti ta'uuf, hin dhageenye akka isaan hin jenneef, nuyi kan hin beekne akka isaan hin jenneef, Waaqayyo haqa qabeessa waan ta'eef, waan hin beekne irratti namatti hin muru waan ta'eef, namni biyya lafaa hundumtuu wangeela kana akka dhaga'uuf, wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama jedhe. Achii booddee dhumni hin ta'a jedhe gooftaan Yesuus. Kun ta'aa jira saba Waaqayyo. Raawwatamaa jira. Ta'aa jira. Wangeelli mootummaa kun bifa addaatiin lallabamaa jira. Waggaa 50 irraa televiizhiniitiin lallabuun hin turre. Waggaa 20 irraa intarneetiitiin lallabuun hin turre. Feesbuukiin hin turre waggaa 15 irraa. Bifa kanaan wangeelaaf oolaa hin turre. Tiiktookiin hin turre waggaa 10 irraa. Amma garuu wangeelli karaa garaa garaa qaamaan, qilleensaan, kitaabaan, kitaabonni akka bara kanaa raabsamaa hin jiran. Wangeelli biyya lafa akka ol ga'uuf Waaqayyo karaa baneera. Qabxiin jiru gaaffiin gaafatamuu qabu. Ati ejjennaan kee maali? Ati maalirra jirta? Mallattoon dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwatamanii xumura ga'aa jiru. Ati garuu maal gootee jirta? Sagalee Waaqayyo guyyaattis guyyaa malees, yeroottis yeroo malees qophaa'i jedha. Kuyyoomtaa. Mallattoon dhufaatii keetii kan dhuma barichaas maali? Jedhanii bartoonni gooftaa Yesuus yommuu isa gaafatan kana hundumaatti. Kunis raawwatame. Dhufaatiin Yesuus dhiyoodha kanaaf jenna. Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 22 keessatti akkuma jalqaba dubbise. Inni kana natti agarsiise kunoo ani dafee nan dhufa jedhee jedha lakkoofsa 20 irratti. Innis immoo ameen kottu gooftaa Yesuus jedhe. Gooftaan dafee nuuf haa dhufu inni nu haa qopheessu hafuura isaatiin. Tokkoon keenya mootummaa sana qophaa'e sanatti gallee bara baraan gatii dhiiga isaatii utuu hin balleessin isaa wajjin isaaf sagada akka jiraannuuf ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Nagaan turaa eebbifamaa.